Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa utuu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti mukaaseffaan tuwaan jirsa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti finxaaleeyyiin Amaaratii fi kaabinoonni qabeenya qotee bulaa barbadeessaa jiraachuun dhaga'ame. Utuu gabaasa kanaa Abdallaa Miwaan qindeeffate qaba. Walloo keessatti qabeenyi qotee bulaa barbadeeffamaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa fi kaabinoonni gandichaa waliin ta'uun qabeenya qotee bulaa Oromoo badii takka malee barbadeessaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa keessatti gochi wal fakkaatan akkanaa kun kan raawwatamaa ture ta'uu fi qabeenya qotee bulaa waggaa meeqa itti dadhabee oomishate keessa deemuun barbadeessanii loon dheechisaa yookiin nyaachisaa akka turan isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi kaabinoonni aanaa Jillee Dhummuugaa kallattii baxxee fi maabara goodaa jedhamuun qabeenya qotee bulaa Oromoo badii tokko malee lafa Affaarii fi lafa mootummaa irratti tajaajilamaa jirtan jechuun qabeenya qotee bulaa waggaa meeqa itti dadhabee barbadeessuu fi midhaan qotee bulaa loon dheechisaa akka jiran jiraattoonni onichaa madda nageenyatti himanii jiru. Humnoonni badii Amaaraa kunii fi kaabinoonni godina Walloo waliin ta'uun kan shira garaagaraa xaxaa jiran yoo ta'u maqaa lafa banii jedhuu fi lafa mootummaatti jedhuun qabeenyi qotee bulaa barbadeeffamaa jira. Uummanni Oromoo Oromiyaa fi godinoota garaagaraa keessatti waan nyaatu dhabee kan beelan dhumaa jiru yoo ta'u godina Walloo keessatti qotee bulaan Oromoo hongee beelan akka saaxilamuuf jecha qabeenya qotee bulaa midhaan ooyiruu dabalatee biqiltuuwwan garaagaraa bittaaf gurgurtaaf oolan barbadeessuun faayidaan ala godhaa akka jiran qotee bulaan Oromoo Walloo bifa miira onnee nama cabsuun himataa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboo zoonii bahaa waraana bilxiginnaa irratti tarkaanfii laalessaa fudhatee jiraachuu beeksise. Utuun gabaasa kanaa akka dhiyaanutti isiniif dhiyaata. Waboo zoonii bahaa waraana PP irratti tarkaanfii laalessaa fudhatee jiraachuu beeksise. Godina Hararge bahaa aana Gumbii Bordotti bakka addaa Saamaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo Waboo zoonii bahaa ergamtu bilxiginnaa kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguu bobbaafamte irratti haattee hidhuun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo jajjabaa galmeessee jiraachuu jajjabee zoonichaa beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboo zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu waraana faashistii Abiyyi Ahmadiin durfamu kan manneen qotee bulaa abiddaan barbadeessuun beekamu marsee bakka adda Saamaa jedhamutti tarkaanfii laalessaa irratti fudhatuun meeshaalee gosa garaagaraa irraa hiikuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboo zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu waraana mootummaa impaayera Itoophiyaa aangoo irratti tiksuuf jecha ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jirtu baadiyyaaf magaala keessa naannesse gootichi saba Oromoo tarkaanfii laalessaa irratti fudhatuun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuun dhaga'ame. Gootichi uummata Oromoo Waboo zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu halkan edda tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen meeshaalee waraana bifa garaagaraa kanneen akka EKM dabalate hidhannoo guutuu irraa booji'uun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolche jiraachuu maddeen keenya garasii irra odeeffannee jirra. Imalli galateeffannaa biyyoota alaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa ture. Milkaa'inaan xumuramee jiraachuu KFO'n beeksisee jira. Imalli galateeffannaa biyyoota alaatti gaggeeffamaa ture milkaa'inaan xumuramee jiraachuun ibsame. Imalli galateeffannaa jila KFO'n biyyoota alaa Ameerikaa, Awurooppaa fi kan kana fakkaatan keessatti gaggeeffamaa ture milkaa'inaan xumuramuun isaa beekamee jira. KFO'n ji'oota lamaaf imala galateeffannaa kan biyyoota alaa garaagaraa keessatti gaggeessaa ture yoo ta'u milkaa'inaan xumuramuun gara biyyaa akka deebi'an dhaga'amee jira. Haaluma kanaan itti aana dura taa'aa fi itti gaafatamaa dantaa ala KFO kan ta'e obbo Jawaar Mohammad ganama har'aa imala galateeffannaa biyyoota alaatti gaggeessaa ture milkaa'inaan xumuruun gara biyyaa akka gale beekamee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa
oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf an daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhagaasanii jecha aguwaan waliin turtaniif galatooma.